Ah. Le home game terang jadi hari kita anak buka itu home game caranya global karena dapat Jakarta kamu mabi Barnota sih bangkodane karate ini mata haragenya insyaallah boru hirre umat berani genya wan irgenya nur dofa dia mabarakallahu fikum akhir jirra galakana amma dama khane mata haragenya idana galle bari sarat burqadin tuni galla dorat di insyaallah kala dibata kayakura garakar suma dibasadi di kan tamati bahi makina mal kana wajin gara dibasadi di sabti tamati mal kana wajin kana fakata insyaallah amana kaizan bakkan genya warri umbanna global reporti itu galatoma jazakallah khair Saudi Arabia warriyo araba yirtan kaisattu enyol war kaisattu warriyo araba kaisattu Saudi Arabia jiratar kaisattu riyad warri jiratar bi akkasuma warri afrika tilba akkasuma ulamain kenya gurguddan galatoma badummat kenya gargaartani nuti zamana kenya ummat kenya kaysan biraan gawdaaf خراب بونه خرر جرا غلطو دعاء نچنا جرادا بارك الله فيكم يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه والله apa kelese dai salal لا يجيك اللي اوفرته من قلت له لك akati kelese nyanne والله تريبو خلينو مليته ايه مدام سبتني ايه الله الحمد لله رب العالمين اما كنو غندا سيني جرا taife seenuudhaaf kiiloomeetira muraasa waa xiqqoo qofaat nu hafe asirraa akkuma beektan gammoojjii midhaan hin qabdu roobni reefu roobee jira dachiin yoo laalan magariisa ammoo midhaan hin jiru wanni nyaatan hin jiru loon qofaatu xiqqoo bayfachaa jira namni waan nyaatu hin qabu mallee alhamdulillahi rabbil alamin ammoo namni rabbi nama jiraachisa ammoo haa ta'u nulleen جلا شيء كان كينيا شيء مسراجين درفم وفي عبد العزيز درفم وكسمها نلين فانتاني كنو شوفير كينيا كونكولاجيسان كينيا علي بورانا إيدا قلقل خران نسيني أنقمتي سينو جرا هريبة تقمالي نندي ماجرا والله دقيقة مراسة درا الحمد لله رب العالمين قبواني ay guddoo takka ta'a akkana kirriftu beela akkana kirriftu takka gabbuunee daabboo karaarratti daabboo hedduu binnee daabboo san nama gaggabutti kannina jennee binnee daabboo san kannine akkuma as deebinee konkolaachisaa keenya kaafnee karaa seennetti konkolaataan karaarraa nuun bahee sekondii 20 akkuma daandii gadhiisee qareerraa nuun kufuudhaaf cillaayfatee nuun kufuu ka'etti gaa rabbiin tun kenani fibar makin umrah oh am nangam waya tapi kan kana name ako sedi no sedi oh tak mata kayo guys oh inda bala oh oh adu kode ala tangana ba kata kata bot garde ten dia menjala duai wada والله apa kelese dai salal لا يجيك اللي اوفرته من قلت له لك akati kelese nyanne والله تريبو خلينو مليته ايه مدام سبتني ايه الله الحمد لله رب العالمين اما كنو غندا سيني جرا taife seenuudhaaf kiiloomeetira muraasa waa xiqqoo qofaat nu hafe asirraa akkuma beektan gammoojjii midhaan hin qabdu roobni reefu roobee jira dachiin yoo laalan magariisa ammoo midhaan hin jiru wanni nyaatan hin jiru loon qofaatu xiqqoo bayfachaa jira namni waan nyaatu hin qabu mallee alhamdulillahi rabbil alamin ammoo namni rabbi nama jiraachisa ammoo haa ta'u nulleen جلا شيء كان كينيا شيء مسراجين درفم وفي عبد العزيز درفم وكسمها
anilleen faana taanee kunoo shufeerri keenya konkolaachisaan keenya Alii Booranaa eega eda galgala karaa nuun seene hanga ammatti seenu jirra hirriba tokko malee nuun deemaa jira wallaahi daqiiqaa muraasa dura alhamdulillah rabbil aalamiin gabbu'anii ay guddoo takka ta'a akkana kirriftu beelaa akkana kirriftu takka gabbuunee daabboo karaa irratti daabboo hedduu binnee daabboo san nama gaggabutti kan hin jennee binnee daabboo san kenninee akkuma as deebinee konkolaachisaa keenya kaafnee karaa seennetti konkolaataan karaarraa nuun bahee sekondii 20 akkuma daandii gadhiisee qareerraa nuun kufuudhaaf cillaayifatee nuun kufuu ka'etti gaa rabbiin le honge ni tarang ni harje kita ana buka dincu honge ni dari nawanna guluban para dabbata Jakarta namu maafi barnoota ti bangodame karaa seenne mata haraa geenye inshallah boru hirree ummata biraan ni geenya waan irra geenye nu hordofaa deema barakallahu fiikum asirra jirra galgala kana amma adaamaa kaane mata haraa geenye gara galle bari sarrat burqaadin tuni galla yoo rabbi je inshallah kala dibbata akka jechuudha gara qarshuma dibba sadii fi shantamaati bahii makiinaa maal kana wajjin gara dibba sadii fi saddeettamaati maal kana wajjin kana fakkaata inshallah amaanaa keessan bakkaan geenya warri umbannaa global reportii itti galatoomaa Saudi Arabia warri biyyoota Arabaa jirtan keessattuu eenyu warri keessattuu warri biyyoota Arabaa keessattuu Saudi Arabia jiraatan keessattuu Riyaad warri jiraatanii fi akkasuma warri Afrikaa kibbaa akkasuma ulmaan keenya gurguddaan galatoomaa bakka uummata keenya gargaartanii nuti zamaanaa keessan uummata keenya keessan biraan gahuudhaaf karaa buunee karra jirra galatoomaa du'aa inni cinaa jiraadhaa barakallahu fiikum salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayyeme magaalaa seenu jirra inshallah waa xiqqoo boodaan magaalaa ni geenya inshallah itti boodaan ummata keenya ummata qopheessanii nu eegu jiranii ummata keenya waan dandeeme hirree biraan ni geenya isinis akkanumatti nu faana turaadha amaanaa teessan fuunee ummata biraan gahuudhaaf qophiidha amma bakka haroo hin hojjetu jirra haya akkasi kun ogaa'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammanumaa nu hayyamee nu laaffisee kulleen nu jiraachisee nama ummata keenyaaf waa godhuuf deemu nu godhuu waan guddaadha alhamdulillah jenna waan dargeenye gaa hanga dhumaa isin hordofisaa deemna yeroo muraasa boodaa yoo rabbi inshallah walitti deebinaa ummata keenya biraan geenya jechuudha sanis kallattiidhaan fi kallattiin hordofsiisaa deemna inshallah Abdulaziz maal jettame Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha imala keenya idaa galgala magaalaa Adaamarraa sa'a takkaa fi wayitti kaane akkasumatti gammaa deemaa jirra inshallah gaafa amma dura dhufnee fi amma garaagarummaa baay'ee jira ummanni waan nyaatullee manaa yoo dhabe bishaan argatee jira lafti magariisee jira waa facaafataa jira kun isaa waan nama gammachiisurraayi amma magaalaa seenuudhaaf kiiloomeetira 5 yookaan 6 hin ga'uunni gartee nu hafu akkuma achi geenyee gartee uummata keenyaaf waan kana qooduu eegalleen viidiyoo isin daawwachiisaa itti fufnaa inshallah nu waliin ta'a jabaadhaa isin hin jenna. Akkuma geesse tokko tallee taatu. waan harki nama harki rabbii wal ga'a harki rabbii bal'aa. wallahi isaan galagataa jirtan wallahi rabbi irraa awaan akkasii baranii wallahi duuniyaa bartamaa rabbi irraa akkamitti dhufte bakka tana maal rakkuma na fide miilan qabu moo deemee hoshoo coratuu hin danda'u goojumaan olee bula bishaan namaan natti waraaba amma harkaanii lafarra dhufee riskuma rabbii tanan barbaada jee
Riskuma barbaada Eh, kan dhufee riskuma jiru. rabbii sanaan barbaadde yeetiin si qaadu fi harkaan. Maaliin jiraachuu jirta kam ta'e? Ganda gartee qoraan coratu. Sanumaa harka naafutu. Ganda qoraan coratu. Warra bobbahuu danda'u adeemee qoraan illee taatu gaara bahee waa fiduu danda'uutu waan saniin argate irraa harkatti siqu. Kan qoraan malee wata kan qabne. Qoraan malee wata kan qabne. Oliin kai. Naa laalle. Mee ba. Unaona nasa kale gara buma. Nasa kale. Eenyu siin jana baay'ee. Abdullahi ya bukko jonna. Ardaata mirra dhufe. Abdadi amma asqulu tulu khana jemme. Gara gafat mo teessa. Teessoon gaara gaafaa. Asitti qabame oso khaa magademu qabame demu dadda. Asitti ku. Achirraa dhuftee jechuudha. Qoonqoof akkamii jirtu ammaan kun? Qoonqoo mata waajjiru qaba idaafa kotti qawle bu. Akotti qawle bu. akkanumatti ol ta'e mee Ibrahim laal haadha rakkooti isiin tun takka duwidaa qabdi takka ukaa qabdi takka harkarraa qabdi mee waa'ee isii kanaa mee obbaleetti kanaas bani meerra Mashallah. mee Eenyu siin jaan? Ase. Razi. Ardaata mirra dhufte. Burqumaa jechuudha. Burquma lakkoo isa lamarraa dhufte. Mee waan jiru natti himi kaa kunoo ilmaan lama qabda taan duwidarraa qabda taan ammoo ilma mana hoo meeqaa jira? harkarraa qabda mana keessaa hoo? Mana sadii waliin shani xiqqoo tana malee shan. waliin torba jechuudha. Torba haadha qabdi. ilmaan torbaa mee akkamitti jiraachisa Akkam jira? yaadamee jireenyi maal fakkaata agabuu beelameen maal nyaatta? Rakkoon kijamee beelanne duraan qoraan jabsadeetiin gurguraddaa amma qoraan sanuu wayii nalaqa taa'uzoo qabaadhee tamanaatu hoodaan dhiisuuti. Bishaan dheeraa lagaa akkatti hin dhugu gaadii dhugaan mucaan nola ogaan kana kan yoo bira jira akka bishaan na ogaa. kunis keeti Gurraacha kunis keeti jechuudha. Jalas sigalaa qabu. Asiin tasitti jireenya Ilmaan keetii jechuudha kun jarri kun. amma rakkoo hamaa keessa jirtan Abbaan mana maraata. Nam torba waan guddisee ijoollee qoqqoo gadhamma gad eegatti torbaanii takka keessa amma eegatti kan dhodhaa lafa namaa jedhu. Sa'aatiin xiyyannaa deemuu dadhabdi ijoollee. Akkasitti rakkoo dhalaa jettu dhala jireenya gaasa tokko hin qabu. Amma ijoolleen isa jirti. Asuma jirti lafa dhala namaa kana keessa. Asuma jirani. Amma edaa fi kana homaan nyaanne jechuudha. Haraa birqannee torban tokko guutuu lafaa yoo dadhabnee hin jiru. Torbaan tokko guutuu lafaa yoo dadhabde. Egaa rabbiin ragaasa guddaa rabbi haa fidu. Silaa arginu. Maqaa keessan maqaa keetirraa kaasi dur isaa dubbata. bakkittoo jirtu tanarraa qabi akkasitti ibsimee waan jira. Mal abar do fitete sa manumman ujiru tira an odo an sein. ati walumaan teetii fi uummataati himi teetu himi. Wahi jiru tira obale to biye la fa tananya no wanya no damnete hakani buya do tira mandu ko atiru mutira. Akkata hunamni wallaale biye raya wallaale biye virala kuga. Tanin beenen dhaqani. Biyya beeyni murte du'ani. Achitti namoota mutti jiru. Guyyaa lama harka sadii waa nyaanni. Harka sadii. Nama harkaan afurii nyaatuun jira beeku kun. Harka sadii nyaate ka torbaan sadii kan nyaate mee uummata warreen tola ooltota warreen garaagaraa kan gargaarsa isinii fidu kanaan hoo maal jettanii maal nuu taa'aa jettanii akkam mee kote isa maal dhaammatta? Wanni jennu gargaarsa du'aama isinii goona jennaan. gargaaraadhaa bifa barbaachiftuun. Horii gurguran nun qabnu ani samma rakkoon qaba rakkoo jimtu ana amma mataa. Rakkoo cimtuu sananu baataa qoqqootan nu baataa. Hayyee. Afuriin hun deebu. Salaamu alaikum. Amma tiyya isirraa dhuftani. Walaqaati dhufte? Ardaata miraa dhufte? Ardaa walaqaati dhufte? Maaliif dhuftan? Oomaa isin waa dhageessanii dhuftan moo akkanuma dhuftan?
Haya gamee rabbiin furmaata fidu. Amma hafuura deebii dadhabde kan amma beelaa fi guyyaa meeqa nyaatini? fayyadama keessatti dhufe. Torban sadi. Haya. Akkana keessa jira gaabbalayyoon keenya kana nama akkanaaf jira alaamatee sagalee deeffatu dadhabee jira torban sadi ijoolleen tiyya nyaanne akkasitti firraa biraa deeme jetti akkanaaf jira. Buusu jira baaddateen wajjini isaas booseen biratti jira isaas achumaaniin dubbisne. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Booseen itti aanaa bulchaa aanaa burqaa deemtuu bika kana gaanu bira dhaabbattanii gargaarsa kana nurraa qeebaltanii amaanaa uummanni isinitti erge kana akkasitti rakkataan barbaadanii nu cinaa dhaabbattanii aduu tana keessa kana midhaan buusu jirtanii hedduu galatoomaan isiniin jaa mee dhaamsi isin qabdan maal fakkaata? Hayyee hedduu ulfaadhaadha. Gara kana sababa hongeetiin akkaataa qabatama godina keenyattis aanaan keenya aanaa akkaan malee hongeedhaaf saaxilame keessa godina keessa isa duraati. Isa kana immoo waan nuti akka lammiittis abbootiin amantaa keenyaas waldaaleenis dhaabbileen garaagaraa hundinuu yeroo garaagaraatti uummata keenya karakkate hawaan nyaatu dhabee waan biraa keessa jiru kan yeroo takkaa miti lama bira dhaabbachuu dandeessanii jirtanii jechuudha. Rabbi ija isinii haa qabu manni keenya illee duraa isinii godhee jira. Amma immoo rooba harkanne ammas haalli beelaa akkuma dabaletti jira jechuudha. Roobaatu roobee xiqqoo imaana uummata keenyatti qalbiitti imaana hore malee haalli beelaa mana keessa jiru akkaatuma duraan isinii deemaa jira. Haa ta'u garuu uummanni amma sababa roobaa kanaan haroon xiqqoo bishaan qabattee jirti. Hin teenye ammas haalli facaa midhaan yeroo gabaabaatti gahullee shanyiin garaagaraa akkasuma gargaarsa midhaan nyaataa kanaan dhufaa turte ooyiruu isaanii irra buufachuu dandanii jirti jechuudha. Rabbi keessa haa jiraatuu fi haala kanaan itti nuuf ofnaan uumaa akkuma waliigalatti kan waan guddaatu nutti dhagahame isinillee rabbi isin wajji haa jiraatu ammallee gaatana dabarte rabbi nutti hin deebisini ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma hedduu galatooma. Hayyee galatooma abboseen. Hayyee. Salaamu alaikum. Beriyan keessa isin ergee namoota biyya garaagaraa jiraatu. Warroota ijoollee biyya Arabaa jiru, warra Afrikaa kibbaa biyya South Afrikaa jiru, ijoollee santu kan dhaloota illee asin ta'e isinis hin beeku. Amma waan isin beekan namni akkas keessa namni hin beeku hin jiru. Garuu lammii keenya lammiin teenya beelooytee nuti nyaannu waan dandeenyu ni gargaarraa dhamma. Isin galee miti. Kanaafi isaanillee du'aa godhaa fi waan akkattan guduunfattanii keessaa baatan harki namaa waan akka namaan godhu keessaa baatanii akkasitti sirnaan akkasitti fudhattan akkas godhan Ummi rabbi sinaa dheere. Sinillee sajaa rabbi sinaa qaba. Amiin amiin amiin. Ummi rabbi sinaa dheere sinaa walumaa rabbi maatis. Amiin 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 amiin. Nuti jabeessita nuti. Jannatallee sinaa qananiis. Amiin amiin. Rabbi sinaa guddisu. Hotta garan hotta.
Kotos as kot. Nama dargatin kan namni bila tahu mana. Dargatin ni. Nyata namni dargatin. Sheikh asita fe gotun. أنا متأكد. Amar deh. Gua di mak akam ti aja tu. Ay mal. Kamu dah ya? Second. أنت الماضي بني كتير مالها. Mana saya abu? Mek sesini nazir. Sesini no. Kau jadi ni? Malu tu kau jadi. Nande pada me? Tiga kan? Kemana tiga me? Mau mau? Tiga tu me tiga. Aku urut deh. Apa mana awak jadi me? Wada aja. ودا جاء. Nufduruk kabar. Ya, oga me. Oga gue. Nyata nyari ke? Gumatak. Nyata nya? No? dia betul lagi. Cina ane lah. الفيها خليفة آدم. قدم. رها محمد حسن. ريان محمد حسن. أردو حسين. Ardo kot? Ini wam sedura. Oh, yang nawam tu satu tipe kurang. Raya. Raya bukan? Raya tu tiga di kampung ada jalan. Maka berikut isi refun. Ardo Husain. Resip. Ardo kot. Hasan Ali Jin. Hasan Ali Jin. Hasan ya. Ibtiya Muhammad Said. Ibtiya. Nago Ahmad. Kot me? Mala kamu. Ibtiya. Ibtiya नहीं थे. Kota. Dia garul Fatih. Duga. Mana Ahmad? Dole tiga nak aja. Terhad. Mana Ahmad? Ini anda ya. Gurba, Zoban. Makai roam. Anjir milik kita dikurang. Alabi. Matar. Selingkau je. Niga. Jarjara kayaknya punya anak. Jarjara. Lama. Gertega. Mana masih ninjaran gertega. Lama punya ini. Lagi tu siri, sana lagi.
Ustaz. Siasa Musa. Maka kayak le jarjare an siduro hime maka kayak rakhasi halas kayak sejiru rakko bela tambara kana jirtu akkasumas gabaabsite yaada kan kee jechuudha dhaabbaton banna global network kallammi joolluma teessan irraa dhalatteen asitti immoo midhaan kan isin erge waan jettuun yaada qabdu amaanaan sun isin geesse moo isin hin geenye kanarraa yaada hanga tokko tokko nu dubbadhu roomneen dhufee jira. Gaariidha maqaan kiyyaa Sheessa Muusaa jedhanii imaama addaa gaaraa gaafadha. Bara dheeraa imaamuudhaan ture toora mata jiddeen wayii tajaajila. Rakkoon addaa gaaraa gaafaa beelaan tasaaqamteertu amata afur rooba dhabuudhaan jira. Amata afran keessaa hongeen osoo jabaattuuf takka amata kanaan jettu beeladaadhaan wal qabatte amata dabre keessatti xiqqoo rooba xiqqaa beeladaadhaan roobuu jira har'a immoo walumaa galatti beeladaas abaadeen dhumatuudhaan jira. Namni abaadeen akkasa saaxilama adeemuudhaan jira. Haratti waldaa hubannaa bareentuu kana haalammi keenyaaf jedhee waan duraan dhimma biraatiif walii qabate kana maaliif hawwan keenya qoonqodhaan dhuma uummata keenya qoonqodhaaf saaxilamaa biratti waan kana hojjanna yaanii bira kutanii waan sana sun jedhanii walgaa irratti dursee galatoomaadhaan jira. Isaan kana haa galatooman hin jaanii barbaade. Gara rabbii tan ammaas alhamdulillah kanamaahu wal nu beeksise waliif yaaduu kana dur baree dheeraa waliif yaaduu kanaan qabnu kan hin jiru kana.
haalli hongeedhaa ka jiru biyya tana keessatti ala yaachisaadha. Ammallee furmaata arganne jechuudha. Qalbiidhaan duumessa roobaa dhufu samiidhaan dhufuudhaan roobaa xiqqaa shu'aa jenna roobaa xiqqaa harkatuudhaan qalbiin haa abdattu malee furmaata gara roobaa gara kaan irraa wanni walkan mirkaneef. Wanti jiru namni kun harka leeyyitira guddatee waan qabu har'a fixee jira amma waan qabu warra guddatee fixatee jira. Harka tokkos warra abaar horii duraa fixee jira sababa qonqolaatiin jechuudha. Kun maaliin ka jiru? Baarakallaa masjida cufa keessatti magariiba baarakallaa salaata zuurirratti baarakallaa subii baarakallaa sadaqaa kaatuudha. Nama gaggabe abaluu gaggabee zuurirratti salaata shan irratti kanamaan haalitti wal jiraachisaa jiru haala kanaa kana jechuudha barbaade. Amma gaa waldee umbannaa bareentoo kana nuura akkoo tana keessa jira kanarratti waan qabuun nu gargaaree nu bira dhaabbatee halkan silaan bulle nu bulche galatoomaa jedhan. Asirratti waan takka dabalata si dabal. Waldeen umbannaa bareentoo qabeenya walitti qabate karaa kamiin isinii fide immoo karaa dhaabbata barnootaaf wal gargaarsaa kashee Alii Hassan Shuune. Ijoolluma dhalataa aanaa kanaati. Wajji qaraatanii isaan durfamu karaa isaatiin isinii dhufe hayyama isaanirraatiin isaanillee naaf akka galatoonfattuun barbaada maaliif shayinii keenya kun halkanii guyyaa yoo takka illee dhaabbatu as qofaa miti aanaalee hunda akkanumatti garayyuu isumaan mul'ata. Kanaaf dhaabbata sanii ta'ee asumaan waan jettu. Gaariidha kunis ani Alii Hassan Shuune kan jaafanii hin beekamu wajji ta'een jechuudha shaadii gowraa jechuudha bira. Nama fatina tokko nama uumamaan rabbiin sammuu isaa qabe zamana wajjin araamsa jechuudha. Kanaaf isaanillee dhaabbata isaanirraa sababa isaaniitiin gargaarsa kun yookaan illee galatoomaa kan jiru qaba. Isaanilleedha galatoomaa kan jiru qaba. Ammaas fuulduraafis hanga rabbiin furmaata kana nuu kennee gara rabbiitiin furmaata harkannu waan danda'een ammallee har'aas wanni isaan nutti nu gargaaran nu bira illee geessira irra illee qeebalan jechuudha. Nu bira geessira qeeballeedha. Fuulduraafis waan rabbi isaan laafesirraa akkasumatti dandeettiidhaan nu bira dhaabbatanii hajuu qaba kan maatiif irraa qeeballe galatoomaa hajuu qaba isaaniis si Abdallaa Shaadii Shansuu Shuune haa aanaa godhaadha. Galatoomaa gaafadhu sheekha keenya. Rabbi alhamdulillah egaa lafti tun dheengadda hoggaan akkanatti ilaalu har'a garuu lafti faan biyyeen xiqqishoo wanni kamaayiraa tiiniin tunillee buriin mul'atu tuni hanqa tokko dheengaddan gurraattumta har'a baalleen gurraattuma asiin kan dhuga egaa guddaa rabbumaa qaba nuti amaanaa fi dhaamsa keessan biraan isinii geenya. Kanaafuu buusu jira baaddateen wajjin. Isaas booseen biratti jira. Isaas achumaaniin dubbisne. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Booseen itti aanaa bulchaa aanaa burqaa deemtuu bakka kana gaanu bira dhaabbatanii gargaarsa kana nurraa qeebaltanii amaanaa uummanni isinitti erge kana akkasitti rakkataan barbaadanii nu cinaa dhaabbattanii aduu tana keessa kana midhaan buusu jirtanii hedduu galatoomaan isiniin jaa mee dhaamsi isin qabdan maal fakkaata? Hayyee hedduu ulfaadhaadha. Gara kana sababa hongeetiin akkaataa haala qabatama godina keenyattis aanaan keenya aanaa akkaan malee hongeedhaaf saaxilame keessa godina keessa isa duraati. Isa kana immoo waan nuti akka lammiittis abbootiin amantaa keenyaas waldaaleenis dhaabbileen garaagaraa hundinuu yeroo garaagaraatti uummata keenya karakkate hawaan nyaatu dhabee waan biraa keessa jiru kan yeroo takkaa miti lama bira dhaabbachuu dandeessanii jirtanii jechuudha. Rabbi zajaa isinii haa qabu manni keenya illee duraa isinii godhee jira. Amma immoo rooba harkanne ammas haalli beelaa akkuma dabaletti jira. Roobaatu roobee xiqqoo imaana uummata keenyatti qalbiitti imaana hore malee haalli beelaa mana keessa jiru akkaatuma duraan isinii deemaa jira. Haa ta'u garuu uummanni amma sababa roobaa kanaan haroon xiqqoo bishaan qabattee jirti. Hin teenye ammas haalli facaa midhaan yeroo gabaabaatti gahullee shanyiin garaagaraa akkaatuma gargaarsa midhaan nyaataa kanaan dhufaa ture ooyiruu isaanii irra buufachuu danda'anii jirti jechuudha. Rabbi keessa haa jiraatuu fi haala kanaan itti nuuf ofnaan uumaa akkuma ni galatti ani waan guddaatu nutti dhagahame isinillee rabbi isin wajji haa jiraatu ammallee gaatanarratti dabarte rabbi nutti hin deebisini ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Galatooma hedduu galatooma hayyee galatooma abbaseen hayyee salaamu alaikum. Afurin un deebu. Assalamu alaikum. Amma ti yaisir arab tani. Wala ngati rubte. Arda ta mira rubte. Arda wala ngati rubte. Mali rubte. Oh ma jine.
Waa dhageessanii dhuftan moo akkanuma dhuftan? Kami Rabbiin furmaataa fidu. Amma hafuura deebii dadhabde kan amma beelaa fi guyyaa meeqa nyaatini? fayyadama keessatti dhufe. Torban sadi. Akkana keessa jira gaabbileeyyan keenya nama akkanaaf jira. Alaabatee sagalee deeffatu dadhabee jira. Torban sadi ijoolleen tiyya nyaanne akkasittiin firraa biraa deeme jetti. Akkanaaf jira.